seenaan masjida kanaa bara 2003 addee tashaa sheekkadir jedhamu abbaa warraa isii walitti jiru Kadiir Aliyyi ka jedhamu waqfii dhaamaati waan jetteef lafa kana kaaree 800 akka masjidni irratti ijaaramu waffayte. Sanirraa ka'ameeti sheyni kenna Sheekh Abdul Mannaan Abdallaa faatayanii asitti argamanii barattoota mana barumsa didea sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa kana dabalatanii mana daasii qorqoorroo balbala takka ijaaramtee turtee erga sanirraa ahlal khayri baajata kenneen bu'uurri immoo kuni jalqabamee jidduun hooggantoonni yeroo sanii akkan ijaaramne dhoorganii haala kanaan hundeeffame masjidni kun. Ummanni toora kana jiru asiin daangan laga qachiinotii karaa lixaatiin gara bahaatiin laga roobetii asiin kunoo maaddayaa sanitti deebi'aa irranaan haga burqaa kanatti deemaa ummanni toora kana jiru ummanni muslimaa itti salaata. Jama'aan barattoonni illee maatiin muslimtoota tooroo kana jiraatanii gara 60 ta'an irratti asitti qara'an. Waggaa 2 dabarsanii jiran urga qaraatiin qari'aan asitti jalqabame. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani maqaan kiyya Qaadii Manzaa jedhama. Dura taa'aa masjida kanaati jechuudha. Namoota hedduutu asitti salaata. Namoonni naannoo kana jiran yoo xiqqaate hanga mana abbaa warraa mana 200 oltu asitti jidduu kana salaata jechuudha. Kanaaf masjida asitti dhabamee duraa jedhame amma mootuu boreeffamee amma asitti salaataa jirra kana fakkaata. Ijoollee daa'imman kara 60 oliittu asitti barataa jira. Kanaaf sirritti akka nu qarqaaru namni hunduu akka nu qarqaaru dhaamsa an qabu kana. Maqaan kiyya Ahmad Muktaar jedhama. Jiraataa naannoo kanaati jechuudha. Seenaa masjida kanaa baay'inaan haasa'uu hin dandeenyu. Maaliif waan ta'eef diinii keenya kanarratti namoonni hidhamanii dhibee adda addaa qabaatuudhaan hidhamanii akka hidhaman hin jiranii namoonni asii ari'amanii hin jiran jechuudha. Isaan kunis hin jira gurbaan tokko Bakar jedhama. Masjida kanatti anaaf isaan ala namni muluun hin dheesse jechuudha masjida kana. Inni haddaadha. Asta ajaartii tana bira ajaartii amma lafa kana kennitti bira jira. Ture akka husiyyaa wahalimaatti dalagaa jechuudha. As wahalimaatti dalagaa husiyyaan dheeran kun gara amata 2 itti murtaa'ee hidhamee jira. Yeroo wannoo kana galchan bishaan kana galchu bishaan kana irratti itti murtaa'ee hidhamee jira. Akkuma Gaash Mahammad Amin jedhan gurbaan tokko jira asallaa galee itti gaafatama waajjira bishaanitti ture naannoo kanatti. Innis akkasumatti itti murtaa'ee hidhamee jira. Nuyi sangaasii boota salaannu kanarraa ari'amuu geennee jira. Yeroo sanatti mana barumsaa kana azaanan wanta adda addaa godhuudhaan hin jeeqama kan jedhamedha. Seenaan iddoo kanaa dheeraadha. Keessa bal'isnee haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Asitti haxirraan dhufanii ana mataa kiyya ari'anii turan. Namni naannoo kana keessa hayyoolee hunda caalaa dubbatu dhoorge anaaf akka fakkeenyaatti ana duuba jechuudha. Haalti caalaa kurii fi mucaan kun kaasanii turanii gurbaa akkanaatti jiranii kaafamee jira. Ani kun haasa'uuf naaf odoon ta'in waa'ee masjida kanaa dubbatuu hin danda'u. Naa'udha waan ta'eef. Abbaan koo bashitanyaa sukkaaraa ta'e akka har'aa akkatti irra taa'aa bullee borumtaadhaa fuudhanii mana hidhaa geessanii turan. Du'ee jira Muktaar Ismaa'il jedhama jechuudha. Siraaj Kabiramaana akkasitti ari'amee laga kanatti ari'aniit eddasii deebi'ee asitti dhokatee eddasii innis hidhamee akkasitti amri ta'ee jira jechuudha. Namoota naga kanaa daara addunyaa gubbaan jiranii tubboon as keessaa cabsanii baasanii jiran tubboo bishaanii dhimma bishaan as gale kanaaf jechuudha. Korotiin kun kan gizeessan korotame. Qabeenyi kun muluun kan gizeessan hojjetame hanga nagaamee jennaan kan dhaabame ani kerroo isaaniitiin hanga asitti olti dubbatu geenne Siraaj Kabiramaanaa kun jaakeetti akkatti qabee na harkisee poolisa fidanii asii agaruu gaan jechuudha. Kanaafuu ani muslimtoota hundaa fi naannoo hedduutti iddoo jiranitti waa'ee diinii kennaa kanaa fi waa'ee masjida kennaa kanarratti deeggarsi cimaan akka nu godhamuu fi akka galma dhuga'u barbaadaa jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Namoonni hidhaman ni jiru kan yeroo san hidhamee amma lubbuun isaa jalli dhaqqabellee ni jira. Namoonni hidhaman ni jiru. Tattaaffiin masjida kanaaf goone hedduudha. Namoonni naannoo kana jiran haga humna isaaniitii walitti qabanii daallaa isin argitan kana amma qarshii 100 olii baasanii ijaaranii jiranii. Asitti immoo akka saqalaatitti kunoo ijaaranneetiniin keessatti salaataa jirra. Kanarratti mootuu agartanii masjidni akkuma amma isin argitan kana ummanni naannoo kana jiru harka qalleeyyiidha. Garuu mootuu itti salaatuudhaaf tattaaffii qabaa. Asitti sheeyni hin jiranii ka qaraasisan hin jiranii jama'aan haga nama 60 oliittu asitti qur'aanaa kan barataa jira jechuudha. Wanti dagatamuu hin qabne jedhu qaba. Innis waa'ee barattoota naannoo kanatti baratanii didea mana barumsaa didea kanatti barataniiti jechuudha. Ijoolleen 56 kan ta'an barattoonni mana barumsaatti irraa aggadamanii iddoo biraa naannoo biraatittis akka baratuu hin dandeenye gonkumaa kan jedhanii mana barumsaa kanarraa ijoolleen ari'amanii imimmaan isaan bu'anii gara naannoo isaaniitti kan as jiranis naannoo jiranitti akka hin baranne kan ta'aniitiin daangeffaman jira jechuudha. Innaa ijoollee isanis baay'inaan maqaa isaanii beekuu hin dandeenye garuu ijoolleen akkanaa jiraatuun qabatamaa waan beeku ta'a jechuudha.